olgone yoo rabbiin waliin nu deebise waliin deebina yoo ammoo rabbiin gargar nu baase gargar baa anammas borus jibbaa isaa qabaadhee hammeenya isaa qabaadheetiif ijoonni isarraa fagaadhe innuu hin beeka dhimma anaafisa walirraa nu fageesse inni hin beeka waan ta'eef ani ammoo addas borus hammeenya isaa naasa'u garuu kara ilmaan kiyyaati yoona inaafaa bade kana qabdaa fi buutiyyaa maa akkana odeeffattawa inni naafaa nama guddaadha miyaara ilmaan shaniiti. Ini nak tiar kita ni dalit tesan. Mucalle beita mata kana jala cire gubba shuruba kana ujolle bosona jirtu ti ate kamatina ini bar ijolle kana daima kana anu buya akal tere dargu. Nadi debar mata ka kabadu ujolle ke ti jiradu enna Laki yang gana ijolle da gana zadale hin qufne fifige hin qufne nan jedhe ana boda itti bakka wala garra boda la birrabat tole ke san finnati eshi bakka winartini ummanni kulille wallahi ummanni oromo kule si jalata ummata se wajin kufe ka ature wallahi takka gide jartin asra wal mataru namne ima nagaga fatale ada umamna inati da wole gama gama nagafa tenjuru sigale si jalata oromo si bi ujolle ke di abba mana kelle baka jalala oromo ni sine qawmo isi sutat wal satantari ummatu makana cinkura sutat ke tan arasna shi sifu asli amani aman jeda asli wal sataru duma fiyu wan anafisa giddu wan gudda wan juru fuko ani dimma amma inni hase sanu maslaha jirenya isini ke na wono kakele arara jarsonni wori gurgudan hadu batu eshi la jarsuma waytu yu number bachiso nafisa ani civil bilero asra bora kongo ayye bakash sitato ayye galato ayye Undum tike sanu galatoma ulfadhame copy link na goda warra ergata jirtanu sin sensisa mira kesan senina akkuma sin injede boru fambifadha ana das boru samenya jarsa kiya hin qabu onni an hamenya abba warra kiya sinitti madalle hinjuru adalle borulle himi maddu
warri ammoo waan hin taane haasoyitan xiqqoo isi hambifadha qoxxobadha boruufu jireenya miidhaa fi miidhamaa rabbitu beeka akkuma isin hin jedhe sanii dhugaa jirtun beektan waan ta'eef haasaan baay'atee farreetti hin fe'anu waan argitan namaan hin jedhina ምክንያቱም isin warri waa namaan jettan kun kophaatti haftu isinii galee maybe aniif inni hadha yookaan boru walitti deebi'uu dandeenya akkuma isin na argitan an takka hammeenya isaa hammeenya abbaa warraa kiyyaa isinitti haasa'ee hin beeku amaan kan na godhe san na godhe dee isinitti mee hin beeku isinii galee kanaafuu ilmoo kan koo ammoo waan innan jaaladha waan ta'eef rakkoo ilmoo madaa ilmoo ka dahee arge ka ciniinfatee argetu beeku an amaanii miti rabbi gaditti ilmaan kiyyaan rabbi olitti amma sammuu rabbi gaditti isintu na gargaare rabbi nin jaaladha rabbi achi ammoo namni hin jaaladhu haadha kan koo abbaa warraa kan koo osoo hin taane ilmoo kan kooti an lubbuu kan koo ilmaan kiyyaaf nin kenna saniifuu waan sababaa ilmaaniin wal qabateef miira keessa seenee haasa'e sanus ammoo wanni anaasee waan biraa ammeenya biraa naasoo ofii liibii asilii odii fi isaan lamaan ganama irratti haasa'ennaan viidiyoo mummurama dubartiin giiftiidha jettanii asirratti iccitii jaarsa keessanii hin baasina bakka jedhame san irratti annama kabajaa kan kootiin natti dhufu hin jaaladhu annama giiftiidha jecha waan hin taane asirratti haasa'ullee miti Mali dubbatanii leefituun nabdannu haa ta'u waan akkatti maayil boollaa inni irratti rakkoo kee maxxanamnoo si waraabee olii gassi oofaa keerii keen dubbatu ilaa quba sitti qaba. Yoomi maddeen ni manneen boo'e malee. Isuma maa boose namni olii gassi oofa bar viidiyoo si waraabee laa akkas taa'aa jedhe quba sitti qaba malee bari namni laphee si baatu kaan siif dubbatu hin jiru bar. Sobee ashaangulliitii boo'ichaa si jalatti eenyu godhe si waraabee deema bar. Wallahi malaka ta'e beeytaa tokkuma laayivii irraan ture dhufee na arrabseenna miira keessa seeneen boohe malee ani waan isaallee hin haasofne dhimma isaallee hin haasofne beeyte achumarraan ganama yeroo an ka'u amma yeroo nan hirribaa ga'u viidiyoolee mummuramaa kan asliiniif inni haaseenammi na ergee malee nama wayeetuyyuu annimma wayeetuyyuu naasofne ijoollee kiyyatu narraa fuudhamte jedhee boohe beeyte miira keessa seenee. Gasti keessa na darbatti bara ulgalee jennaan na baafte bare andii siif gaarii miti awwaa biraa miti akkasii gaariin taane waan an beekuuf fakkeenyaan namni sitti kolfa malee isumatti rakkoo waan rakkattee boosellee quba sitti qaba namni viidiyoo si waraabaa dhaqee siin nagadata laayikii siin daldalata laayikii siin funaannata jechuudha fooloo siin shaqqalata dhaqee si nama siifoo fakkaate achi jala taa'ee shaangulliitii boo'ichaa walitti darbaa garuu si waraabbatee deemee. Ani amma sidimne barnabse ano amma sidimma dhuunfaa kiyyaa hin himne naasa'anne garuu ammoo akka nuti gargar baanee jiru hizbiitu beeka mana biyya kana keessa jiru bultii kee miidiyaan godhine ani koo kanadha waan hin taane hin barreessinaa oromifaa jalatti hin baratinaa waan hin beeyne tokko siniin jedhaa baran. Welcome. No, waan feetan barreessaan irra. Taappi godhaa ijoollee taappi biraa godhaa ni turkiin na baase taappi godhaa. Naqabee amma deebi'e siifu sagaleen jira miti. Mubee sii bilbila ishii. Amman sii bilbila amma nasirraa bee sii bilbila. Ati turuu goote beektaa wanta ati dubbatte hin jiru isumatti boose namni mimmaanuma kee fudhate. Hin jiru wanta ati waa dubbatte hin jenne bara isumatti boose mimmaan kee fudhate namni dhaqee viidiyoon shaqqalata waan argee shaqqalata malee isumatti boose. Wanta ati dubbatte anillee waan dhaga'e hin jiru laayibii namaa ture. Si argee dhufe immoo mooditara waan qabu ofumaaf nan galchine namni nan galchine of galchine naan immoo na baafte jechuudha. Waan dhiisisiin jechuun maafan jechuun isatti boosu sana waa biraa osoo hin taane
Isi namni kun isuma mangee tinde meeshaa qalataa namni dubbii barbaada. Isa tiboosu kana namni ajandaa barbaada. Ajandaa kana immoo waa'ee keessa hin beeku, waa'ee jireenya keessa hin beeku, akka itti jirtu hin beeku. Namni miidiyaa irraa immoo waa fudhatee fiiguu jaallataa. Tokkummaa baay'ee si jaalladha amma biloo kana goote. Kunoo komentii naa barreessaa jirta maalan biloo si godhee. Komentii naa barreessaa jirta maalan biloo si godhee. Maal kun? Waan tokko. Edaa seefu kanaafi naamira keessa galte TikTokiin si darbate iyyuu fakkaata achumaan si darbate TikTokiin isatti boosuudha hin beeka sagalee ol fuudhanii rakkoon uumamnaa hin malaman. Finna dhabaan jechuun yoon bo'ee baay'ee jechuun kun noormaana. Jaaratu iccitii akkan haasa'u na godhee ture garuu nammas iccitii wanni na haasa'e hin jiru. Akkammoo ani finni aadiidha jaarsaaf jaartiin ol lolanii waggaa ja'a waggaa torbayyuu gargar baanii namni walitti deebi'a. Wal lolamee adda baafne sirrii namaa ilkaanii faramni nuu wal tuttuqaa wajjin jiraata bar. Ammoo uummanni Oromoo kana beekellee an uummata Oromoo akka ormaatti ilaalu uummata Oromoo jechuun anaaf akka haadha kootii fi abbaa kootii yookaan ammoo akka obboleessa kootii akka obboleettii kiyyaan ilaala maaliif rabbii gaditti uummata Oromootiin hin geenye waan ta'eef. Waan fedhe jireenya kenna osoo beekaniyyuu meebii isaan natti mufachuu danda'u. Anammoo maan natti hin fakkaatu. Isaan anaaf maatii kooti waan kana isaanii waliin hin guddisaa jira. Tokko baallaa jedhe beektaa siifu gidduudha waa sitti hima. Namni deemee fi maangeetiin shakkalataa jennaan atuuttiin shakkalataa jirta attiin haasa'inaan jedhe. Aboo rabbi sira qajeelchu yaake. Anna kuma haasa'e maal lagaa haasa'u maal shakkala dheeree kanarraa rabbisi.